keessa galtee dubbattee gurraacha keessi atis dhiifama walii godha. Ani irra caala ijoo waan nama duratti dubbatame san gadaan aaree dubbatame san garamaan ijoolleenis dhiisanii fi gadaanis obboleeyyan isaaniiti dhiifama jedheeniituma akka asirraa buutan barbaada wallahi waan kana xumuraa isin jechuu barbaadan santu keessa kiyyanna dhagayamaa jira. Ijoolleen kun obboleeyyan kenna isaanumatu gaafasillee fooloo nu godhe isaanumatu fooloo kenna jedhallee jira. Isaanumatu taaptaabii koppiliinkii kenna sa'a 24 nu asiitum nu jalallee jira. Anu arrabsaatuma oola hoolota jedheeni garuu jasaan isaanii guddaa. Amma torba keessa niitiin takka marraa meeqa heerumti? Meeqoyi Abba Abdallaa qoyi. Wallahi isaanumatu fooloon godhee taaptaabii koppiliinkii irratti illee isaanuma arrabsaa walla sheerii isaan irratti illee isaanuma arrabsaa walla isaanuma waa jedhaa walla gadaan dhugaadha miidiyaa kanarraa wanni inni fayyadamu wayii hin jiru lafatti kan inni fayyadamu. Kanaafuu isaan nuuf gaachana waan ta'eef gadaa kiyyaatis dhiifama akkasiin jettuun. Dhiifamni guddina malee diqqeennaa miti dhiifama guddaa siin jedha asuma waan lafee dugdatti haadha faatee deeqaa taankii galatoomii isin hundi keessanuu galatooma namni akkuma jedhame handarii immoo xaaraqaan qabdu Oromoon isinii galaami kanaaf anis miidiyaa kanaafis haaraya nama haarawaa dhufee nama waliin waltaanee sappoorti golgoona jedhee nama dhufe yoo ammoo ka fuula keessa mataa keessa dhaantaa takkatti marrifatee amma mana nagalchitan usuma kana booda illee isin waliin yeroo baay'ee isin waliin deema illee jedhu taate amma yoo narifachiitan waa dubbachuu angara kiyya nama suuraa kiyya gaggara galcheellee kana haadha manaa kiyyas lafa duwwatti dhimma tokkoon alatti usuu adda hin baafatin ana rabbii kiyyaaf jecha illee isinii dhiisee jira anis miira keessa galee dogongoraan jecha hoolaa jedhamu sanillee an kan jedheen illee hawa durallee dubbadhee jira. Nama suuraa kiyya osoo hin na hubatin nadda walee maqaan kan kee guddaadha nama raasaati yoo godhaa jirta Dr. Asili Ibaajes biraa qaba maaliif hin galchin osoo naan jedhanii haadde hin fudhadha sababa isin ammoo suuraa kiyya gaggara galchitanitti mikinaata malee wanti an gadi galeef illee waan kiyya osoo ta'u osoo wanti agrimentii goone kun illee addan lafa jiru osoo kana hin hubatin kana godhutu na aarsee walumaa galatti warri Suudii jirtanillee kan Dubaay jirtanillee jechi hoolota jedhu kun intarnaashinaala fayyadama malee warra Suudii qofaafillee miti warra Dubaay qofaafillee miti anna man arrabse hundumaan jedhe waan ta'eef hunda keessanuu anis isinii dhiisee jira rabbi isin haa dhiisu yeroo gabaabaa keessatti gadaa reestooraantii magaalaa Riyaad yookaan Jiddatti isinii banuuf qophiidha sapiraayiz isin godha afoomnaa lillahi ani isinii dhiisee jira isinillee naa dhiisa wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Dhageettaan ijoolleen biyya Arabaa keessattuu ijoolleen Suudii warri kaleessaa sababa dooktorii itti buutan dhimma birallee yoo qabaatan dhiifama dogoggora uumameef dhiifama keessattuu ijoolleen Suudi Arabiyaa dhiifama guddaa yoo akka carraa gadaa reestooraantitti mammanuuritti mufattan dhiifama isiniin jenneerra amma booda hamtuu isaa hin dubbatina jabaa keessan jabeeffadha walla namni kun nama osoo obboleettiin teena takka achitti rakkattee gabbayii nuuf fuudhi yoo jenneen illee nama itti yoo ergannellee nama nu erge nu gargaaruu danda'u kama dhugaatitti nama gara laafessa dhiifama guddaa hundi keessanu dhiifama. Namni biraa namni yaada qabdan jirtan yaada pozitiivii yaada. Okay, ara carraa qaba sagalee kee yoo dhagahame. Usme yaada bareedaa ka dhiifama isiniin jedhaa turre. Eshi. Ayyee duraan dur sagalatooma abbaa bondo galchitanii anammaaf wanni dubbadullee hin jiru. Ergaa illee dhiifama gaafata taate wanni garuu sirriitti nama aarsa maaliif yoo jette namoonni waan kanaaf dubbataa turan ijoollee Suudi Arabiyaa qofaa miti ijoollee Suudi Arabiyaa yeroo hedduu addatti ta'attaa godhamteetiin arrabsamti waan ijoollee Suudi Arabiyaa balleessiten beeynu akka Suudi Arabiyaatti feemasummaan asirraa waa balleessullee hin jiru ijoolleen tokko Suudi Arabiyaa tokko nuti haqarra dubbanna namni tokko fakkeenyaaf anu ijoollee Suudi Arabiyaa keessaa namoota isallee gaggalabbatanii arrabsallee agarre fakkeenya anuyyuu haasa'ee dubbadheetiin ture anillee kan dubbadhe hayti namaa galuu qabaa mucaan kun itti faayatiin jira jedhee himaan dubbadhe malee ati iluun fallachuu turan jechuudha namni hedduu argeetiin jira siigalee namni attaa godhee yookiin isaa arrabse maatii isaa arrabse tokkollee hin jiru garuu immoo addatti ijoollee Suudi Arabiyaa Awurooppaarraa Ameerikarraa biyya hundarraa sagalee siitaatiin tura siigalee sagalee namni siitaan hin jiru haga Itoophiyaatti jechuudha. Warra sagalee taasisan hunda keessa addatti Suudii maaliif attaa godhe ka jedhutu nu aarse malee ani oluu galee dubbachuun barbaada. Sigara. Nama jedhaa bar usmeeki amma nuu yoo wajan noolotii Suudii jenna akkuma kaleessa asliin Nuraddiin jechuudhaa fi Maamman Nuur jedhesanii afaan malee wallahi jibbaa keessanii. Oye kan ni fitadha qoya. Kanaaf ijoollee Suudii respect gochuu qabda. Maaliif yoo ka jettan taate ijoollee. Sorry.
خلاص اسمك يا ريسا بقى اسمه ريسا وندي اسمه قال لي برا هولي اسمه ساعات وري الربع اللي مدي دي جنة ما نشوفته ده ولا توني أما اللي ما منور يجون لما أنا ما كارو ده نمنا ما كارو ده نمو فتا أنا ما نعرف شو أسمه هو نما business آتي والله أنا ما دندي برا دعوة artist برو كان ناصر والي إنساني فيدو كانوا ورا أمريكا أمفين nama Amerika ke sana ma to kuma dibba channel wase ke takka ke tani nanno nama ke naga nargito anu asera jira injiro chu kuma dibba fa ke ana velu dila alle brata ro nama ke na jabe fan jaba ke na balle se ibne brada ada barro tol kufi junga re miti support ago no nan de ne brada banne ajabe fan ni sini ora gi Allah duga sini ani ni digti walla atille gada restaurant match challenge na madum fati ke ni to khawan hawas ne tigammo de sur tigamman tanugodi asumatti asli ada fati fa ran ko ada batu kana bo de challenge na madum fa sumun nan kenni ndam sagi hawas ke na bu to le ka weekend ni sinje da bule sagi ya gala to mi jabat Amerika tille ak bantu abdi kamna رب سي عامل كيسو محمد نوري دي والله رب سي عامل كيسو رب سي عامل كيسو inshallah izni rabbi Oy asli ijoollee suuditi asumaan ergaa dabarsa hedduun isaanii hordoftoonni keenya ijoollee suuditi. Jeneraalidhaan hoogganamanii warri Suudii. Ijoolleen Suudi Arabiyaa jechuudha. Wanni guddaan dhiifama jedheetiin jira. Dogongoraan afaanii bahee aariidhaan miirattu na tuqeetanii waan san jedhe malee jibbaa takkallee sirraa hin qabu jedheetiin jira waan ta'eef hundi keessanuyyuu dhiisa fi gadaan dhugaa dubbachuuf nama sooshaal miidiyaati miti. Nama biizinasa lafarraa qabu malee nama miidiyaa irraallee biizinasa qabu miti. Kanaafuu hundi keessanuyyuu warri itti dallantanii kooman waan garaagaraa barreessaa jirtanillee ofirraa dhiisatiiti. Walumaa galatti ati gartee dogongora kanaa hubeetteetiin dhiifama gaafachuu qabeetti gadaatillee galatoomni mallaqa doktorallee deebifteetiin doktoraa fi haadha faatee waraana addunyaa sadaffaa Kaayiroo fi Dubaay jidduutti dhufaa jirullee bakka nurraa qabbaneessite gara soomishin jalatuma. Baqata shilingi argannaa san irra taru bar baqata faarsee bulaan takka bir irra taru. Araaramta wallahi. Yoo barbaadde birrii sanirraa nu qooduu qabda. Adda keenya ture kanamara kanatti horinna. Birrii sanirra boonan usniyyeen nagguun ijoolleen sagalee ta'an hundi akka qabdan bakka haaleetiniin re'ee wayii bitee isinii gaara. Wallahi galata guddaa nu biraa qabdanii faamilii. Keessan warri osoo waan fedhanillee godhanii kennaaf keessa yoomul qiyaamallee lola dhaabatu nuti lola Israa'eliiti Filistiiniiti. Humna keessa gadhiisna jennee mubaarakiin fuunee asii galchinee mana goonee fi bakka jiraatu goonee fi ofi qabnee aqimii warra Kaayiroo kun dadhabuu qaba ka warra Dubaay paaworii ol ka'uu qaba jenne sunillee tasa akkaanee ammallee istiraatiijii arabaa waliin dachaana. Saba jennu wallaahi billahi asli koomishinii kiyya akkaawuntii si erga yoo beetasabaallee lafti ganna waan bunaa taate koomishinii kiyya naa galcha akkaawuntii booda sirra ergamiisee jira. Anallee biriit yanaa ergu beeksisa. Wallahi beeksisa si darra gadeera sobe biriit yanaa ergu. Yoo dhugama warri reefu kaleessa aslii sagalee ta'aa turte sun guutuun suuraa aslii gannaa garagalchaa koomishinii Nasrii jedhaani. Namni kamuu waan aslii ራሱ ትናንትና በአማርኛ ቤክሰኒ ነው እኔ የላቤ ብቻ ነው የሚፈልገው የደረ አንለ የላቤ ነው የሚፈልገው ኮሚሽኒ ያስሊ ራዳፉዳ እና ከሲያም ይወስኒ ጎለቡ ኦቦሌዋንኪ የለ ጀቸ ዶጎንጎራ ሬፉ አፋን ኦቦሌ ሰኬናቲ በይለ ዲፋ